Dhaabbanni dhuunfaa Universal Music Group damee Adaamaa deeggarsa garaa garaa taasise. Saganticha irratti kan argamanii itti gaafatamaan waajjira busaa gonofaa damee Adaamaa obbo Waadoo Abdul Karim dhaloota kennaa adeeffate uumuun kan qaburraa kennuun aadaa wal danda'uu cimsuu keessatti wal gargaaruun gahee guddaa qaba jedhan. Dabalataanis warra kennan kanarraa barachuun dhaabbileen biroos uummata ofiif dhaabbachuu akka qabanis dhaamsa dabarsaniiru. Akka magaalaa Adaamaatti lammiilee harka qalleeyyii kallattii adda addaatiin kutaalee magaalaa keenya keessa fi akka waliigala magaalaa Adaamaa keessa jiran dhaabbanni adda addaa dhugaa dubbachuudhaaf dhaabbanni UMG jedhamu kun kanaan duras akka magaalaa keenyatti idarratti yoo xiqqaate gara nama 200 oliif deeggarsa adda addaa daakuudhaa fi qamadii adda addaa nu godhee jira. Har'allee itti deebi'uudhaan kan kanaan dura goone sun gahaa miti ammas harka qalleeyyiin osoo nuti jiru rakkachuu irra hin jiraatani. Yeroo ammaa gara ayyaana hiikkatti deemaa jirra kanarraa kaanee namni hunduu harka qalleeyyiin qaamni miidhamaan qaamni nageenyaa magaalaa kana keessa jiru gargaaramuu irra jiraata. Humna qabnuun uummata kana moggaa dhaabbannee akka magaalaa Adaamaatti gargaara yaadama jedhu qabachuudhaan daakuudhaa fi zayitii adda addaa deeggarsi kennamee jira jechuudha. Itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii magaalaa Adaamaa aadde Aminaa Inkushii dhaabbilee gargaarsa taasisan galateeffachuun hojiin akkanaa cimee akka itti fuufis dhaamsa dabarsan. Hoogganaan UMG giddugala tajaajila magaalaa Adaamaa fi michuu magaalaa kan ta'an Dr. Fayyee Laggasaa deeggarsi taasifamee abbaa warraa 200 ta'aniif daakuu fi zayita 200tti tilmaamamu qarshii 450 bituun deeggarsi taasifamuu himan. Deeggarsi kun qarshii 450 olitti waan tilmaamatu har'a godhame. Kunis baay'ina zayitii nyaataa 200 fi daakuu gara 200 namoota 200 ta'uuf harka qalleeyyii kana gargaaruuf kan asitti dhiyaannedha. Kunis akka waliigalaatti hawaasa kana bira dhaabbachuuf dhaabbanni kun kaayyoo qabate keessa isa tokkodha. Dhaabbanni kun kaayyoolee 3 qabatee as kalaa'ee kaayyoo san keessa tokko deeggarsa hawaasa harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoota gochuudha. Inni biraa immoo dargaggoota garagaraatiif warra hojii hin qabne karaa onlaayiniitiin diijitaal ikonomii mootummaan keenya promoot godhu san jajjabeessuudha. Inni sadaffaan immoo taalantiiwwan garagaraa biyya keessa jiran karaa industirii muuziqaatiin baasuudha jechuudha. Kanaaf asitti dhiyaannee har'a. Dhaabbatichi karaa walta'iinsa waajjira bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi waajjira busaa gonofaa magaalattiin hawaasa harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoota garaagaraa magaalaa keessatti argamaniif tola ooltummaan kennaa garaagaraa arjoomanii jiru. Xumura irrattis namoonni deeggarsi taasifameefitti gammaduu himuun dhaabbilee deeggarsa isaaniif taasise galateeffataniiru. Wanni natti dhaga'ame akka nam tokkootitti ani dhugaa akkatti ilaalanii horatanii bakka bu'anii oduun hin dubbanne kootu as godhi jedhanii nu gargaaruudhaaf baay'ee galatoomanii nan galateeffadha jechuu barbaade.